Yeah, abdiin kun na jiraachisa haala badhaasa kitaaba jireenya keessatti argata wadhadha. Bila faa dukkanaa kitaaba nyeetu jala wal habdee guutuu ta'us an harka kennaa maqaa waaqayyooti jireenya haaraa argata. Dhiiga koo fooyyessuu yaadanii jajjabeessa. Dagaagina gala yaadni koo hin dabama rakkina fi fedhii hunda waliin qabbana hammachuu kee keessattis lubbuun koo nagaa qabdi haaluma kanaan jiraachuun baradheera naaf deebi'a. Jireenya haaraa cimina abdii inspiraashinii araarri kee ni jiraata haala barachaa dhufaa abdiin kee na jiraachisa galma na geessisa hamma hurriin irratti jabaatu milkaa'ina lafa naa qaba. Addunyaa dukkanaa isaala hawaasa hunda ammas jecha yaadii diiman cinaacha duuga arartii fi nagaa saamicha hunda ciminaan walitti fidu yeroo kamiyyuu fi tasgabbii guutuu waani walgaloo yaadni annan tokko maqaa waaqayyootiif dubbii hunda fashalisaa lammii wal kusha waliin guddina hubachuu ija keenyaan baraaruu wal kechee dhugaa daraaruu. Jireenya haaraa cimina abdii inspiraashinii araarri kee ni jiraata haala barachaa dhufaa abdiin kee na jiraachisa galma na geessisa hamma hurriin irratti jabaatu milkaa'ina lafa naa qaba. Jireenya haaraa cimina abdii inspiraashinii araarri kee ni jiraata haala barachaa dhufaa abdiin kee na jiraachisa galma na geessisa hamma hurriin irratti jabaatu hamma hurriin irratti jabaatu milkaa'ina lafa naa qaba. Biyyi lafaa dukkanaa'a waaqayyoo keenya jireenya haaraa abdiin teessu garraami tokko taane lubbuun keenyaa jira nagaa qabna. Jireenya haaraa yaadni jajjabeessa bara baraan jiru.